Garanzalala murachudid onnenjalala murachudid asya kunu ibene fidi waan baranas waan tarfiina seen nama sibiran jirra hinamatin assalaamu alaykum bakum jirtan nageenya rabbi sin bira garatu guys kuno sifu dawale fi sababa garte sif kiyya irratti walolane gaafachuu dhaaf qaba jira kiyya rafile dawale kiyya bilbilisi cufaadha bakka sin jirtan bayne sababa kiyyaan sifu wajji walolte mana dhiistee rabaate kana gaafachuu dhaafin sifu nabi garti ani sababa kiyya lollo kun garte san gidduun sana jeen waa hiyyaanne garuu waan jirume qabatamaa jechuudha gama sifu tin garte waan jiru isirraa hubanna sifu mee salaam jiniti akkam jirtu uummata qaalii nuti nagaa keenya galata waaqayyoo har'ammoo kinoo yaasu waliin walitti deebineetiin jirra. Rakkinni siifi kiyya wal buusi maali? Kiyya waliin walitti hin buune garuu ante rakkoo ishiin qabdu illee hin beekne ani. Ishi. Manaa kan baate har'aan guyyaa lama waan akkasiiti. Sababni maali? Kiyyaan siifuun gartee amalana jiirate na wajjin haasawatu gabbaatee gartee yaasuudha dawwaltii yaasuudha wajjin gartee kophatti haasaa jirti kun immoo gartee hedduun arsii jira maal gartee haasawti. Wanni jiru maali? Dhugaa qabatamaa gama keetti wanni jiru maali? Kiyyaan erga manaa baate guyyaa lama bulteetti. Ishi. Sababa ishiin natiisistee wanti ishiin na fuulduratti dhiyeeffatte hin jiru. Yeroo baay'ee argachuuf illee barbaadaan ture. Kiyyaa sababa ishii gaafachuuf wanta baay'een gochaa ture. Haa ta'u iyyuu malee kiyyaan sababa kanaa sanaan hin jenne. Manaa baate argachuu hin dandeenye yaasu wanti ishiin sitti himte yoo jiraate ifa naaf godhiti. Sitti mee bara? Attis taasisuu hin danda'an. Sitti mee jira bara? Kiyyaan akkasiin nan gette siifuun kan hin gartee ana yaasuu jaaladhe jiru gabbaatee kophatti si hojii naasootti. Wanni ati gartee hojii naasootu maali? Haa isin hin beekne jechuudha. Wanni hin beekurraan jiru mistirra immoo gartee isin duraan wajjin naasootan ka gartee ammanti na kophatti gartee naasoo galte maali? Ka gartee walitti himne maali jechuudha. Indee yaasuun sumaami. Anuma Akkoo sumatti naasaa miti garuu. Ishi. Akkoo maalan si taasisaa ture yaasu. Inni maaliree ifa godhiiti sababni tololta maali? Kanas gaafadhe bara. Sababa ishii wanti hin beeku hin jiru yaasu amma soo ta'e jechuudha. Siin immoo ishiin itoo sin beekin duran si beeka yaasu. Miidiyaa kee irratti waan arge irratti waan sin hordofa'an. Sababa ani si beeku ollaan irratti ishii wal agarsiisee akkami mucaan kunii jedhee ishiidhaan haasofsisnaan amma si argitutti ishiin ariifatteen. Dursa kanaa sa'ee akkana jedhee ishiitti himate ana. Waan akkanaati baqaanii fi mucaa kana arguun qaba jedhee ani ishiitti himannaan argu malee naan jettee na fidde. Dura kan si beeku ishii dura ana ture. Ishii dura ani si beeku malee argu malee jedhee immoo kan inni dheedhe ishii. Mucaa kana nan argaa na hin barbaannaa jettee bu'aa baay'ee addu keessa ishii waliin bahee si barbaadaan ture hin beekta taatis. Garii akkamitti akka si arganne ati iyyuu beekuu dandeessaan. Haa ta'u iyyuu malee kiyyaan si argitee har'a gaaffii si dhiyeessiteef atiif ishii walii galuu dandeessuun. Garuu yaasu kan ishii dura si beeku ana ture. Kan si barbaadaa ture ana ture. Garuu kiyyaan har'a ammuma si argitee na dursitee si argitee si waliin wal bartee gaaffii jaalalaa si dhiyeessitee jirti. Garuu ati immoo gaaffii jaalalaa sana irraa fudhatte ta'ee hin fudhanne ta'ee ani wanti hin beeku hin jiru. Kiyyaan gaaffii jaalalaa siif dhiyeessitee jedhee ani innis ne yaasu. Haa ta'u anis siif dhiyeessaa ishiinis siif dhiyeessitu filannoon kan keetti jedhee sanas zimmi jedhe. Kanaati nama fudhattu situ beekaan kan garaan si jaallatee fudhachuu dandeessaati. Yeroo kiyyaa faana walii bilbiltanii bilbilaan haasoftani. Ishii bukkee taa'ee gaafan bilbilaan sitti haasa'u. Gaafa kiyyaan manatti dhiisee bahee bakkeetti sitti haasa'u illee na hubattaa jedheen yaasu kan shan sitti daawwalaa ture. Garuu ati waan tokko na hubachuu hin dandeenye, narraas fudhachuu hin dandeenye, narraas baruu hin dandeenye ati. Gin gaafa isaan bahee bilbila alatti haasa'u kiyyaan nageessee baate mana. Inni shakkitee jechuudha anaafsi. Jechuun waan baay'ee dhaasaa jirta. Calleen dhagaa jira. Wanni irraa beeku hin jiran. Ani sin jaaladha sin jee moo maali sin jee? Ishee wanni sin dhageessima na baate maali? Asin jaalladha sin jee? Anaatu si jaallata. Anaatu si jaallata. Qeeman buute. Osoo isin irraa keetiin wajjin galtanii mi? Yaasu ishii dura kan si beeku mi'aana. Ishii dura kan si beeku afaanii baasee dubbachuu dhiisu koodha. Mitika wajjin galtanii intalantu gartee hiriyaateeti obboleetteeti. Ittimaan tureem yaasu akkan si jaalladhu ittimaan tureem. Kan jalqaba. Ittimaan tureem. Qoqa kasinima kan jalqaba dhufee gartee sin jaalladha naan jee isidhami. Ati immoo isirratti kamitti waan akka ani qeebalee hin qeebalee san gartee wanni gartee ati sirraa beetu hin jiru. Isillee gartee isillee wanni beetu hin jiru. Ati ammoo wanni gartee isi gubbaan dhuftee
kana yaadduuf maaliif hin jabara? Ishee gubbaarra niyyaan yaasu amma si faagalu. Ishee duraa sitti himuun barbaadeen ture. Gaafa miidiyaa irratti sitti haasa'uuf bakka jedhu qaamaniin argee haasofsiisam naam jedhe. Gaafa sana immoo ani ofiif akkasitti yaaddeen seene kiyyaan. Gaafa akkasitti afaanii baasee mana keessatti ishitti himadhu miidiyaa kee gadi baasee ishitti argisiisu achirraan ishii si barsiisu itti argisiisee mucaa kana jedhee gaafa ishitti himadhu ani si'iif anaaf yaaddeetti natti fakkaateeti. Zimmi kan hin jedhe yaasu. Arras jaaladheera baqqaan. Amma furmaanni maal ishee? Furmaanni si bira jira yaasu. Wanti gochuu qabdu si bira jiraan. Wanti yaaduu qabdu si bira jiraan. Kiyyaa faana rakkina ni qabu. Yaasutti maa bilbilaan haasoftaa. Yaasutti gadi baatii maa haasoftaa. Hinaafuma yoo ta'e malee ani rakkina biraa kiyyaa faana godhadhee hin beeku waggaa kanaa keessatti jechuudha. Kanaaf rakkoon si bira jira. Furmaanni si bira jira yaasu. Kan hiikuu danda'u siidhaan gidduu kanatti. Ishee ani maal godhanii kamee? Kan sii ta'uu filattaan. Eessirti masiin? Beeku bilbilli ishee cufaadha. Bilbilli ishee cufaadha. Bakki toltoo? Beeku ani bilbilaan illee yaafadheen nabeen. Dhageessaa ani amma islamiin gartee ishillee gartee dabalee yaamee walitti isin araarsaa jiru. Walitti isin araarsaa ani isin lachuu hin fedhuun ta'a yookaan immoo gartee hin fedhan ta'a saniifuu kan sanii haa turu. Isin ammoo jalqaba isin ammoo walitti nagaa ta'a. Kiyyaallee yaamee walitti isin araarsa. Barbaadu yaasuun barbaadu tokkicha baatee jirti mi? Eessatti galti kanaan booda dhuftee yookaan deebitee manichatti haa galtu annan ba'an ishiin deebitee haa galtuun yookaan immoo anis waliin hin jiraachuu jalqaban. Wanni kana jamu jiru siifu. Akkasuma jedhama. Wanni kana jamu jiru. Wanni kana jamu jiru. Namni gartee walitti bu'uun waan jiraati walitti immoo araaramuus waan jiraati. Sigalee hiriyaateeti godhanyateeti obboleeteeti dirqama. Ani da walitti gartee rakkina jirullee ifaan ifatti isilachuu wajjin teessee walitti isin araarsa. Ani immoo achi gidduun ba'a. Hin ta'u yaasu. Jalqaba jaallattee baatee ishiin hin galti yoo ta'e immoo ani si dukkaan ba'an. Maaliif si waliin hin jiraadha qaba. Wanni kana jamu jiru. Wanni kana jamu jiru. Siifu. Hin jedhama. Wanni kana jamu jiru. Yaaduudha qabaannaan yaadu. Ana kana nan dhibsina ka maali? Jireenya kanattuu nama rasa jira. Isin immoo maaliif kanatti ibidina qabsiiftan? Hai. Yaasu ko waan si dhibbisu hin qabu bar. Akkamitti nan dhibbisin? Nama sababa kiyyaa gartee wali bu'ee manaa wal baase akkamitti nan dhibbisne? Ko agaltu shiini manatti agaltuti. Ani si dukkaan ba'an. Rakkina atis rakkina kayyaa ammaa hubadhan jira. Isillee yaametiin wal bira sin taasisee rakkina keessan ifatti dabaasee sammuu immoo waan jiru fumatti goona. Amma immoo isin walitti araarama. Ni yaama. Yaami. Arras faana haasawwan qabaan. Ishii waami. Ishii maal wayyare? Dhufni. Ani ko ani sin haasofsiisa akka nama tokko ta'e naan miti kan si duukaa dhufu. Naa bilbiltee naanas kabajee dhufe bar waan as jaalladhu. Keessi koommoo nan dandeenye bakka baasee madhemi na hubachuu qabda dirqama kee bar. Yoo nageen isin dubbee maal rakkoo jira? Yoo isin dubbee rakkoo jira? Hin bahin haa teessa deemtu. Kan ani nagar ka dhufu jalqaba nageen isin jedhamee giddi bu'u. Yoo san taane immoo anis nagar ka dhufu bakka kana booda wanni deemu baxabbaxeedha jechuudha. Ateessa yoo deemuu dandeessu. Eessumayyuu deemuu dandeessu yaasu sittum. Yaasu guyyaa darbe qaxaroo siif qabee bilbilaan si waamee dhufte. Dhuftee innaan wanta sitti haasa'uuf tokko lama jedhee raakootti qabadhee siif dhufe osoo narraan fudhatin deebitee deemte. Kiyyaan na dawwalte jettee utaaltee deemteen. Maaliif kun hunduu? Ishee maal ture? Kottu gadi teenyeen sitti naasa'a. Waan biraatti moo kanuma? Ta'i. Yaasu jireenya kee boriitiif kan filachuu qabu siidha. Dhuguma naaf kiyyaa keessa jireenya koo jettee kan filachuu qabu, kan beekuu qabu, kan dadhabu si mataa keetii ishee. Jireenya kootiif naaf taate kan jette anaaf kiyyaa keessa adda baafadhu. Ammaan tana. Inni biraallee yaasu wanta sitti waan jabaa jiraan, waan guddaa jiraan. Oo dhuguma nama waa hubatu ta'ee sitti himuu hin danda'an. Wanta ati hin beekne wanta cimaatu jiraan. Wanta ati beekuu qabdu. Isa immoo amma sitti himuu hin danda'a gara fuulduraatti. Beekuu dandeessaan. Kanaaf yaasu filannoon kan keetiin.
Amanti mire. Ay amma sitti mun danda'u yaasu dhifa. Yaasu kiyyaa maraattuudha. Kiyyaa kan beeku ana. Mana tokko keessa kan waliin jiraachaa turre ana. Ana waliin kiyyaan kan jiraachaa turte. Kanaaf anaa fi kiyyaa keessaa filadhu kan siif ta'u ana filadhu. Kiyyaan maraattuudha. Siif hin taatu siin jechaa jira. Kiyyaan siif hin taatu. Kiyyaa faana kan jiraachaa ture ana. Kan beekuun kiyyaa ana. Ati hin beektaa kiyyaa? Amma waa'ee si dhaadhisime waa'ee si bira hin jirre naas hin dhiisi. Kiyyaa miti kan siif ta'u anas siif ta'an meechaadha yaasu. Dhageessaa. Isin tuutu obboleeyyanii akkasii bar. Hin hamatin. Silan beekuun meesti maara. Dhiisa kun qabu. Yaadna kiyya guddaan isin lameen walitti aarsuu qofa bas. Garaan jaalala muraachuu dide. Onneen jaalala muraachuu dide. Arraas gaafunu dhibeene fide. Ol ka'u gatta'u muddama naffise. Naarifachuu bannaan sarkii darbee kutee.